السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرت نجاجبت ريوتو الحمد لله نجاكي. حدث أكو مكان أندرا وانين كبرى سنف كودو فيديو كنا كابديتين دفيتشورا فيديو كنا درامي أكو مكان أندرا جا ما عملتوان كان كوكم فولدرت بفهاروتين نكون ماني فهذا كمين أكتنا أردفان كنين أجر سيسو تاير أردم هندراف إسين كنين أردفا جرتن هدو غلطوما إسين راون تيجمو فيديو كي رودا وطن بودا YouTube keessatti video kiyyaaf like gochuu akkasumas yaada qabdan comment keessatti Facebook daanis haa ta'u comment keessatti yaada gaariidhaan na deeggaruu akkasumas immoo share gootanii hiriyaa keessaniif video sana qooduu kana qofan isiniif dhaama jechuudha. Mee jalqaba namni Facebook kiyya keessatti na ordofuuf amma dura kan ordofe osoo hin taane fuulduratti kan na ordofuuf fedhii qabu ad friendly akkanan gaafanneef maaliin akka itti na ordofu kan hin agarsiisu ta'a Facebook keessa inni seena jechuudha isin agarsiisuu fi bakka search kanarratti search godheetiin ture maqaa kiyya Jaafar Kamaal kan jedhudha. Facebookiin kiyya maqaa kanaan kan isiniif ba'u kan maqaa kanaan isiniif ba'u as jalatti bakka follow jettu kanarra tuqxan namni kamuu Facebookii kiyya yoo argitan jechuudha. Follow bakka jedhu kanarra tuqxanii kallattiidhaan barumsan dabarsee tureef kan darbuuf jiru hordofuu dandeessan jechuudha. Follow ni gootanii achi booda yoo followun keessan safest kan jedhu kana isinii fudhate ta'e irra tuqxanii yoo san fudhachuu dhiisee kan gidduu kanarratti ni dhiistan jechuudha. Ni biraa akkasumas immoo barumsumaan Facebook kanarratti dabarsu YouTube keessatti nan dabarsaa YouTube keessaa gad buufachuus ni dandeessu waan ta'eef salphumatti jechuudha. Appilikeeshinota viidiyoo gad buusan yoo fayyadamaa jiraattan YouTube kii argachuufis Jaafartuu bee kan jedhu kanarratti tuqxan jechuudha. Inni Facebookuma kiyya jala jira jechuudha. Facebook kiyya xinnoo akkas ol harkisuun Jaafartuu bee kan jedhu kanarratti tuqxan jechuudha. Kallattiin YouTube kiyyatti isin dabarsa. Namni amma dura YouTube kiyya isin hordofne akkuma Facebook kiyya jechuudha. Haalan isin agarsiisu kanaan hordofuu dandeessan jechuudha. Amma dura namni hordofaan jiraanne barreeffama subscribe jedhu kalariin isaa diimaadhaan isiniif ba'a jechuudha. Haala kanaan namni hin hordofne yoo jiraattan isarra ni tuqxanii achi booda mallattoo notification asitti isiniif baatu irra tuqxaniitu dalagsiistan jechuudha. Haala kanaan na hordofuu dandeessan jechuudha. Tore gala barumsa keenya irratti yoo dabrinu barumsa keenya irraa appilikeeshina Play Store bakka nuuf bu'u yookaan appilikeeshinni garaagaraa Play Store keessatti kafaltii nu gaafata jechuudha. Kafaltii maallaqa gaafata jechuudha. Osoo isin intarneetii fayyadamtanii maallaqaan buusaadha isiniin jedha. Akka fakkeenyaaf appilikeeshina Max Play Pro barreessitan fakkeenyaaf Play Store keessatti maallaqa isin gaafata kafaltii isin gaafata garuu appilikeeshina kana keessatti kafaltii tokko malee buufachuu dandeessan. Mee jalqaba appilikeeshina kana eessa akka argattan isin agarsiisuu fi Google Chrome isa kana keessan seentan jechuudha. Play Store irraa argachuu dandeessan aappii anarra isiniif dabarsaa jiru kana jechuudha. Google Chrome kana keessan seentan jechuudha. Isa argachuuf an amma dura search waan godhee tureef booda deebi'ee isin agarsiisu jechuudha. Egaa Google Chrome keessa seentanii an bifaharawan eega haala kanaan isiniif ba'e bakka search kanarratti jechuudha. Waan an amma barreessu kana barreessitanii argachuu dandeessan jechuudha. Appii kee jettaniitu barreeffamni isaa kan isiniif ba'udha. Piker kan gubbaatti isiniif ba'u kana jechuudha. Isa kana ni barreessitan haala kanaan jechuudha. Haala kanaan isinitti ni mul'ata gubbaa kana haala kanaan ni barreessitan jechuudha. Piker jettanii barreessitanii sana booda ofsaan eeggatan jechuudha. Neetworkiin kiyya dalagee isiniif baasutti jechuudha. Achi booda eega haala kanaan isiniif ba'e appii keer market kan jedhu kanarra tuqxan jechuudha. Isa jalqabaa osoo hin taane market kan jedhu kana xumurarratti kan barreeffama market ofirraa qabu kana jechuudha. Maaliif inni akka Play Storeetti kanaaf maqaa market jedhu ofirraa ni qabaata jechuudha. Isarra ni tuqxan jechuudha. Gadi buufachuuf haala kamiin akkatti gadi buufattan kan isin agarsiisaa jirudha jechuudha. Eega haala kanaan isiniif ba'e xinnoo akkas ol harkistaniitu jechuudha. An amma arabiffaan naa ba'e asitti garuu download kan jedhutti isinii ba'a. Bakka kalarii bifa samaayii kanarratti jechuudha. Bakka kalarii samaayii kanarra tuqxan isa kana osoo hin taane anaaf tahmiil jedhee ba'eeti jechuudha. Namni arabiffa beektan tahmiil kan jedhu kanarra tuqxaniitu gadi buufattan. Garuu namni arabiffa hin beekne asitti download kan jedhu isinii ba'a. Isarra ni tuqxan jechuudha. Achi booda ammas xinnoo akkas ol harkistanii jechuudha. Asirratti waan isinii ba'u kanarra ni tuqxan ammas jechuudha. Badda tahmiil yookaan start downloading kan jedhutti isinii ba'anatti fakkaata Ingiliffaanii isarra tuqxan jechuudha. Haala kanaan appilikeeshina kana gadi buufachuu ni dandeessu jechuudha. Yoo appilikeeshinni kun immoo isiniif bu'uu dide as gadi dhuftaniitu kanarra ni tuqxan mallattoo asitti isiniif ba'u kana ni argitan jedheen yaada. Isa kanarra tuqxan jechuudha.
sana booda ammas bakkuma urungaadee kanarra tuqxanii haala kanaan download kan jedhu kanarra tuqxanii egaa bifa kanaan isinii ba'e jechuudha. Ana amma buuseen ture waan ta'eef downloading godhachuudha. Amma bu'eera jedha garuu see lammaffaa buuseera. Egaa mobaayila keessan irratti buufattaniin booda installing isin gaafata installing gootan jechuudha. Haala kanaan amma isa keessan seentan jechuudha. Waan barbaadan keessaa buufachuudhaaf akka Play Store caalatti jechuudha kan baay'ee isin fayyadudha. Play Store irraa kaastanii fayyadamtan application kana gadi buufannaan dhugaadha jechuudha. Baay'ee kan namaaf fayyadudha. Fuula isaa isa kallattii irratti applicationota kallattiidhaan Play Store irratti yookaan market irratti gadi dhiifaman kan isin agarsiisu ta'a. Garuu haat kan jettan irratti immoo taphoota garagaraa nama geemii yookaan geemii ni beektanii geemii garagaraa wantoota akkasumas rootii wantoota application hack godhanu jechuudha. Amma fakkeenyaaf luukiin kuni application garagaraa hack gochuu danda'a. Faayidaan application hack gochuus immoo maal akka ta'e fuulduratti kan dubbannu ta'a. Waan akkasii asii argachuu dandeessu. Alookii kana Play Store keessaa isa noormaalii kana argachuu hin dandeessan jechuudha. Garuu aappii kana keessatti isa noormaalii argattu jechuudha. Ammas immoo namni King rootii yookaan rootii giddu galeessaa jedhamu jechuudha. Mobaayila kan keessan gochuu kan barbaadan isa kana jechuudha. Asii argattan garuu Play Store keessaan argattan. Okay. Walumaa galaan filannoo isa xumuraa kanarra yoo tuqxanii waan buusuu barbaadan as keessaa filattan waa imaalii buufachuu feeta jedha. Application waa imaaliitiin walsimu buufachuu barbaadan isiniin jedha. Asitti waa hunda ni argitan lifestyle kan jettu kana music and audio waan barbaadan waa muuziqaatiif audiootiin kan wal ilaalchisu jechuudha. Application kanaan wal ilaalchisu media and video barbaadan YouTube garagaraa waa hunda isiniif baasuu danda'a jechuudha. Akkasumas finance yoo ta'e akkaataatti fayyadama dhuunfaa keessanii entertainment akkasumas education communication argaa jirtan jechuudha. Kana keessa application kanaan wal simu kan barbaaddu jechuudha. Waa'ee footoo yookaan waa'ee suuraadha yoo barbaadan kun asitti barreeffama kanarra yoo tuqxan waa'ee footoodha jechuudha. Isiniif fira jechuudha. Kaameraalee HD yookaan Play Store keessatti maallaqa isin gaafatu guututti kan isiniif fidu ta'a jechuudha. Application kun baay'ee kan namatti toludha. Ammas immoo akka application haaromfamuun kan gadi isiniif dhiisu ta'a jechuudha. Amma fakkeenyaaf waa'ee entertainment kanarra yoo feetan application waa'ee entertainment wal qabatu bifa kanaan isiniif ba'a jechuudha. Inni biraan waa'ee media and video yoo jenne akkasumatti kan feetanii jechuudha keessaa filattanii Play Store illee filannoo kana ni qaba garuu inni kun ni caala. Haala kanaan eemee fakkeenyaaf application Play Store irratti gatii yookaan maallaqa isin gaafatan isin agarsiisuu fi Play Store keessa ni seentan jechuudha. Mee Play Store keessatti application kun maallaqaan gaafata jechuudha. Max Player Pro yoo beektan hundi keessan maallaqa gaafata jechuudha. Mees gubbattanii Max Player Pro jedheen amma search godheen ture ammas irra deebi'ee Max Player jedheetiin Max Player Pro jedheen barreessa jechuudha. Argaartanii as gaditti Max Player Pro kan jedhu kana application kun asitti jechuudha maallaqa gaafata. Akka argaa jirtan riyaala suudii riyaala 23 gaafata jechuudha. Isinitti nu mul'ata asitti riyaala 23 gaafata. Okay. Mee gara application anarraa isiniif dabarsaa jiru kanatti dabrine maquma kana barreessinu Max Player Pro jennee jechuudha. Max Player Pro jennee barreessine jechuudha. Haala argaa jirtaniin jechuudha. Asirra ni tuqtanii isinitti nu mul'ata. Download kan jedhu malee kafalii kan jedhu asitti mul'atu jechuudha. Faallaadha. Download kan jedhu kanarra ni tuqtanii yeroo muraasaaf ni eegdan jechuudha. Ni eegalan ni buusu ture jechuudha. Download kan jedhu asirra tuqtanii sana booda asumatti lakkaa'u eegala akka isinitti mul'atu ariifatee buusa jechuudha. Argaa jirtan akkatti buusu. Eega lakkaa'ee xumuree ofumaaf installing isin gaafate jechuudha. Ofuma isaadhaaf jechuudha. Osoo mana faayilii keessanii hin deemne jechuudha. Application garagaraa faayilii keessa galchi. Amma akka isinitti mul'atu ofiisaaf installing na gaafateera. Gadi buufadhu naan jechaa jira. As gaditti install gootanii jechuudha. Gadi buufattan waan feetan waan maallaqa Play Store keessatti maallaqa isin gaafatu jechuudha. Inni biraan dhibee garagaraa Play Store irraa isin mudatu irraa tajaajilamuu dandeessu jechuudha. Haala kanaan application kana fayyadamtanii jechuudha. Haala kanaan aappii kanarraa faayidaa guddaa argattu jedheetiin nyaata. Barumsi kee har'aa kanarratti kan dhaabbatu ta'a. Yaada gaariin akkasumas viidiyoo kiyya share like gochuudhaan akkana deeggartan kabajaan isin yaama. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.